Nagaan daganne nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota koo guyyaa har'aa jechuudha dhugaa dubbachuuf wanta isiniif barumsa ta'a jedhee itti yaada jechuudha keessuma keessa shamarran biyya arabaa jirtan isin ilaallata jechuudha. Namni tokko mirgaa fi dirqama isaa beekee jiraachuu danda'a. Warreen kamirraa warreen waggaa 10 waggaa 15 waggaa 12 waggaa 8 torba mana tokko taa'anii hojjetatanirraa barumsa haa fudhannu. Maaliif jedha har'a dhufne jechuudha. Waan naman ilaalanne waan godhamuu hin qabne gaafa goote mee ani ati maal saaniiti? Ati maal saaniiti mee hojii dogoggora qabu ofii kee hojjettee ofii kee dogoggortee kaatee gaafa madaamiin viidiyoo kana argite immoo waan kana akkamiin madaamiin namiite jettee mee ofitti gadditaa ofii kee waaqayyo gaafa nu uume namaa fi horii adda godhee uume jechuudha. Maaliif namaaf horii kan inni adda godhe horiin yaadu sammuunsa nyaachuudha dhuguudha haguudha bakka kalaas gara ooftetti garuma ati ooftetti oofama. Dhalli namaa garuu yaaduudhaan kan inni horiirraa adda ta'e jechuudha. Kana jechuun mucayyoo kana jechuun horii jechuun horiirraa adda abadan horiirraa addan baatu kun maaliif dhugaa rabbiin sinii jira. Namni tokko waan facaase haammata. Waan facaaste haammatta jechuudha. Firiin ati argattu firii facaaste sanaa jechuudha. Firii gaarii haa facaasnaan gaarii haammatta. Hamaa yoo facaastes hamaa haammatta jechuudha. Namni kamiyyuu gaafa biyyaa bahu dhugaadha. Nama ofis jijjiiraa maatii koos jijjiira biyya koos jijjiira jedhee namni tokko kan manaa bahu akkasumatti callisee namni biyyaa ba'a gaafa jedhamu akkasumatti zimji'amee biyyaa ba'a miti. Namni kaayyoo meeqa lafa naqee jireenya isaa waan baay'ee lafatti dhiiseeti kan inni biyyaa ba'u jechuudha. Garuu namoonni tokko immoo jechuudha dhugaa kaayyoo manaa ba'aniifis hin beekanii maal akka godhanis hin beekanii mirgaaf dirqama isaanii yoo maal godhan mirgi isaanii kabajama yoo maal godhan immoo mirgi isaanii sarbama walii isaatu addan baafatiin callisa deema biyya arabaa gaafa jedhani kani manaa ba'an jechuudha. Inni kun immoo dhugaa dubbachuuf biyya keenyas arrabsiisa nama keenyas arrabsiisa maaliif boquu gannu qabsiisa jechuudha. Gaafa hojjettuun Itoophiyaa kana goote jedhamu gara deemutti oyi Itoophiyaa mujiriim maaliif Itoophiyaan gaafa aarte waa tokko isaan qaltalle Itoophiyaa mujiriimaa Itoophiyaa samaan tokkos jirti bar tokko immoo samoota jechuudha. Dhugaa rabbii sinii jedha ifa manaaf go'aa malee namoonni tokko immoo akkuma biyyatti baran jechuudha. Akkuma biyyatti baran waan hunda jechuudha. Akkuma namni akkuma maatii isaa keessa akkuma mana isaa keessatti akkuma guddateetti kan ufufaa jira jechuudha. Qulqullina isaa eeggachuurraan kanaaf namichi tokko amma jechuudha eeggadha. Iddoo paaspoortii haqee mucaa tokkoof paaspoortii geessu haqee xaayif bakka jedhamurraa eessatti ka'ee dhufe Riyaad bakka jedhamu dhufe jechuudha. Bakka imbaasii Riyaad Itoophiyaa deeme jechuudha. Itoophiyaa imbaasii Riyaad deemeetu deebi'ee galee maal jedhan yaa waasakaa Itoophiyaa yaa waasakaa wallaahi riihata haayisana betarrash min siyyaaraa jedhan dhugaa rabbii nan qaana'ee jette obboleettiin kun jechuudha. Nan qaana'ee yeroo akkas jedhu samoota jedhin xiraawu bakka qulqullina isaaniin eeggatanii maali kuni hunuun arrabsiisu kun immoo jechuudha. Madaamiin kiyyaa lukkuun ati miicuu yeroo hundumaa hin shattataa fooliin qabu fooliin isaa namatti hin tolu naan jette mee har'a waan ishee jettuun ilaala ka'een gassaalaatti naqeetaniin gassaalaa keessatti lukkuu miicatte viidiyoon kun dheeraadha dhugaa waaqayyo siniin jedha Kiristoos. Viidiyoo kana lukkuu kana akkuma argitan lukkuu fuutee gassaalaa uffata. Argitani lukkuun yeroo qalamtu jechuudha. Foolii lukkuu namni hin beekne hin jirtanii namni haadha qabdan maatii qabdan maatii keessatti dhalattanii yeroo haati keessan lukkuu qalte akkaataa haati keessan lukkuu itti miicuu baay'een keessan argitanii beektu. Inda'um biyya keenyatti ayyuun lukkuu miicuun baay'ee kan inni ulfaatu yookiin immoo qulqullinni lukkuu kan inni eegamu biyya keenyatti irra caala. Namni lukkuu qulqulleessuu hin beekne biyya arabaa ufa je'ee ani hin beeku farda goodaatti guddatte taate malee jechuudha. Inna maal seetanii madaamiin waa malee lukkuu miicuu ati foolii qabasiin hin jettu maaliif ogummaa kee ilaalteeti jechuudha. Ilaalcha kee ilaalte malee sitti hin dubbattu. Gaafa ati nan qulqulleessa jettee gassaalaatti naqxee akkasittiin jechuudha. Gassaalaa keessa kaliifiin meelee ashaboo itti naqxi jechuudha. Kaliifii ashaboo itti naqxee mee qoyigaa har'ammoo akka isheen xiraaha jettu nan ilaalaa.
Mee namni akka kanaa jira hoolaan akka kanaafaa jira barbee kan jettu hoolaa jechuudha. Dhugaa Kiristoos nama akka kanaa jechuun kan madaamiin xalfiidhaan gadi baaftee ofirraa gadi shaareetti gadi naqxu jechuudha. Bakkee barraatti gangattu jechuudha namoota akkasii. Maaliif namni waanuma mana isaa keessatti waanuma foca mana isaa keessatti hojjetu mana namaatti saqee foca jechuudha. Kanaaf sin tuffatu bar. Kanaaf dhugaa waaqalamii Itoophiyaa jedhanii kan isaan tuffatan kanaaf jechuudha. Kun immoo nama hunda miti jechuudha. Namni waanuma haadha isaa jalatti baratee ufee biyya ormaatti illee hojjeta jechuudha. Namoonni tokko dhugaa waaqayyo hojjettoota Itoophiyaa baay'ee isaanii nan arga garan deemutti. Namoonni dhiqatan irraa bareedu, hidhatan uffatan irraa bareedu, hojjetan irraa bareedu, bakka fooliin isaaniitti illee baay'ee nama hawwatu. Beektu baay'een keessan kan shittoon orkan jiru, kan waan urgaa orkan jiru, yuunifoormuma kana uffatanii kan fooliin isaanii dassi nama jedhu jira. Tokko immoo kan afaantu xiraa kan midri ushuu bobaa xiraa ta'e walii isaanii illee beekan jechuudha. Maaliif gaafa kana argan nama arrabsiisu lammii Itoophiyaa jedhanii nama arrabsiisu kunoo kan akka kanaafaate jechuudha. Kun amma akkatti lukkuu miican biyya isheetti wallaaltee ufteet asitti immoo dhuftee maqaa nu gooti jechuudha. Amma madaamiin gaafa viidiyoo kana argite lammiin Itoophiyaa lukkuu akkasitti miicuu jettee gasaadhaa keessatti samtu hiriyyaan ishee jechuudha. Namni tokko lukkuu miicee ka'eetu dirqama kirooliksiidhaafiin kaliidhaan majilaa irratti lukkuu miicuu qaba. Otoo gilaasni saayinaan malaagaan hundi otoo achi naqin qulqulleessa jechuudha. Lukkuu immoo gadi qabii miici loomiidhaan kaliidhaan meeleedhaan zafazzafii ashabootiin jechuudha. Zafazzafii yaa habiibti akkumatti hin foolii tokkollee hin qabu hin urgaaha. Maal miicanii miicoo fixxee maal amma kana nuun jettu madaamiin dhugaa waaqa waan haadha keenya jalatti barre gaafa asitti ufne miin wayyoo maal amma kanarra dhaabatte saayitii meeqa miicee. Kanaafuu samtitti dhugaa rabbii maqaanuun balleessin namoota akkasiitii jechuudha. Maqaanuu balleessanii lammii Itoophiyaa nuun jedhan jechuudha. Boruummoo naariite madaamiin akkas nagoote sagalee naata. Maaf sin ajjeesiin maaf sin saqqaliin. Dhugaa rabbii maaf sin saqqaliin. Waan tokko otoo hin godhiin dursaa maalan go'a jedhanii beekudha jechuudha. Namni tokko biyya lafaarratti maal akka ta'e of beekuu qaba jechuudha. Of beekuu maal buusee akka darbu kuni barumsa sin qabu bar. Amma lukkuu gasaadhaa keessa kaahanii miicuun barumsa nu barsiisti moo maal waansa fooloo barbaachaaf jecha waan jechuun feemasii ta'uuf jecha waan taaneen ejjetiina. Dhugaa rabbi gaarummaa ejja lafa waan gara deemtanitti gaarii ejjettan milkooftanii waggaa meeqa mana arabaa keessa hojjetu gaafa naga'e bakka hin barbaadu. Hin feene quufe jette gaafas keessaa galta jechuudha. Tokko immoo dhufanii ji'a 2 ji'a 3 waggaa tokko toon gahiin maaloo nama arrartee ani du'uufi an akka arabaa nama danda'u abadeen hin jiru biyya lafaarratti. An akka arabaa obsa qabu, an akka arabaa nama danda'u, an akka arabaa nama barsiisuuf dhugaa rabbi waan kolleejjiitti waan yuunivarsiitiitti barachuu hin dandeenye mana arabaa keessatti baranne jechuudha. Dhugaa waaqayyo garuu namoonni tokko jechuudha waanuma amalan qabdani waan amala biyya keessatti bartan hojii mana keessan foca bartan asittis uftanii akkas gootu waggaa tokko toon gahiin ji'a 2 toon gahiin darbatamtanii galtu jechuudha. Yoo hojii gaarii hojjette immoo gaafa ati galtuu sitti boo'u hin galiin iyyuu siin jedhu akka ati galtuullee hin fedhani. Dhugaa rabbi siniin jedhaani